Inna lillahi yuyya arrantana maal taatee kophaate akka maraatatti as dhaabbattee finaasita. Kophaatti yaan jiraasa? Akkas taatu jaraa wajjin marii jirte jechuudha. Marii maalii asirratti boo akkattuu dachiin nama marteeni? Maal taate hanqina dhiigaatu si jira? Hanqina dhiigaa ka maalii asirratti boo hanqinni dhiigaa sumatti jira? Tole maal taate mee naayimi kaawwaanumaati taateettu na dhibe maal taatee dhufte reefu maantana sii mana jiru si dhiise si biraan kunneen. Duraanuu ni beektaa mijaartiin tiyyaa mala hinaaffaa tokko qabdi. Edumaan dhimma hojii takkaaf xiqqishoo alatti dhedhibaa'ee mana gale. Achumaan irratti tabiraa ilaallachuu jirteettee yaa'uma mana keessaa na jalqabde. Tole achi boodoo maaltu ta'e? Arraan tanaanis bu'aa hojiin seennee caljeetumaan hirriiba qayyatti fufe. Jidduma saatii jaalaa kanaa tana kunoo isuma zeeta danfifattee narra naquudhaaf. Kooddan naqu jirtuun hirriibaa lafaa xulloo bitti jee. Yoo maal naan jette gaariidha ni beektaa? Maal siin jette duuba? Hirriibaa xullub jeetumaan zeeta kana akkam godhuuf koodda qicaa jee hangaafannaan baran baashaa nu godhu deema tanaaf nasi qicaa naan jette. Duuba ambaashaa zeeta danfisanii irraa qicanii jennaan bare saaddis dhibbaayyate saniifeen irraa hirrisee naan jette. Achi booda anumaa zeeta si bira kaa'u deemu bara hirriibaa kaatee naan jette. Hayaanii rafaa fidiina bira kaayii ammoo osoo ambaashaatti jettu nyaanni rafu dafee ambaashaa godhii jeetiniin mataa lafatti deebise. Duubaati osoo zeenis irratti naqamin maaltu ari'aasi fide? Anumaan rafa jee eegaan mataa lafatti deebise booda kunoo meeshummaa manaa ka guutuu caccabee qashaf juuttiin hirriibaa lafaa utaaleen sin jee. Waan isin meeshaa guutuu caccabseef naan gaafatin mana guutuu daayittee fitte suuraa manarraa san hunda guurtee caccabsite. Akka ati kaatee aartee zeeta san qaamaan dhiqattuuf isin wallee meeshaa manaa caccabsuun dhabdu. No akkas miti laal wanni isin meeshaa san hunda caccabsiteef aara isin osoo yoo zeetan irratti naqanan hirriibaa dammaqe san aara kiyya meeshatti baatee meeshaa hunda turaabalee naayite kornoo manaa baafattee jirtiin sin jee. Waan isin meeshaa akka caccabsiteef aannan gaafatin tiyya yoo namma qabee mana si geesse bakka walii ejjituun qabduun sin jee dhaynee laallakam jette. Isiin ammoo jaarsa shakkan zeetaan qaama dhiqanii eessuma abbaasitti dhageesse zeeta sii danfifatti duraan. Ajaa'ibumma barana dhalaanis waan ajaa'ibaa eegalte fakkaata. Koottuun hundeem ijumateetiin waan ta'e hunda laalta. Kun olaal ijumateetiin meeshaa hunda caccabsitee fixee TV sin nan bifne wooma takka hoo nan bifne jaartii gaarii qabaachuun kun hokkanaan sin jaa. Ati suttumaan taaquba qabaadhu itti aanee caccabee walitti mammaramee ganaa zeetaan raphamuu taa'usi yoo waan isin sin jette godhuu baatte soma kaa fuudhee magan bagumaan fitti fuudhinaani. Boo maal ajamtee gara biiroo keenyatti dhufte? Beeksisa isin baaftan harkeetiin dorgomuudhaa dhufe. Tole gaariidha. Osoo gara dorgommiitti hin dhufin gaafilee takkaa fi lamatan qormaataaf baateetu jira. Sansi gaafadheetiin achi booda dorgommii dabruu fi darbuu dhabuu kee si hubachiisa. Tole na gaafadhu inspektar. Tole gaafiinis akkana. Dhiira waraana araddaatiin milishaa yooniif jenne dhalaa waraana araddaatiin maal jenna? Inspektar gaafiin akkanaa maali? Dhiira waraana araddaatiin milishaa yooniif jenne dhalaa waraana araddaatiinis milishuma jenna kaa. Lakki hin arganne dhiira waraana araddaatiin erga milishaa jenne dhalaa waraana araddaatiin milishaa hin jennu irra deebitee carraa tokko yaaluudhaaf carraa ni qabda. Inspektar ganda keenyatti milishuma jaamaga. Akkas taatu ganda keessan milishaan hin jiru jechuudha. Yes, amma naa dhufte kunoo inspektar. Milishtitti xafashuu duudhan dharraa tajaarsa dhabdee taate wadaaddara tun faayidaa hin qabdu ari'aa karaa gaaraa. Sifaara ni jirti bada gowwaa namaa waraana dhaabbatee isaa dhufte amma duraan barbaannee dhabne dardara akkana. Duraan moo gagalleet keenya nyaachuu jirra jireenyi qaala beelaan du'uu irra biyyumaaf qabsoofnee du'uu irra jira. Inspektar dubbii dhiisi na galmeessi amma. Waa biyyaa fi miti beekadhu gurbarti maaliif hin beelaan du'a jetteetu dhufteeti malee ati hin qabdu jaalala biyyaati fuula kiyyaa dura akka ibadi asi. Obboleesso maal asii keessummeessu?
waan takka leenan keessummeessiniiti maallaqaan kaleessa dhufee as kaa'ee kuti tokkoon akka jiruu fi akka hin jirre adda baafachuudhaa dhufe. Maallaqa eegamana baankii keessee booda deebiitti amma lallaaluun akka seeratti dhorkaadha. Maallaqa eegamana baankii kaayyattee maallaqni kee amaanaa sirraa kee ballee siif keenya. Amaanaan kee ammallee numa jira maallaqni kee. Namni baasee nyaatu hin jiru. Bakkuma guyyuma barbaatti baafata. Isin warri mana baankii kun bara waa amantaan qabdanii. Maallaqa biraa bakka irraa fiddanii nama liqeessan isin qabdanii maallaqumaan isin bira kaaya kana baaftanii namaa kennitanii namnichi booda dalagateeni anammoo maallaqni kiyya kannaaf duratti quba qabu hawwata kalee naannafin namni dalagateeni dhala deebisaa jechuudha. Saniifuu maallaqni kiyya akka baaftanii nama tokkollee liqeessine. Keessaafuu gurbaa ollaa kiyya Ahmadsan maallaqa kiyya kana liqeessanii fi dhageenyaan mana kanaan guggubaa qabu. Taapuchitti obbolee isa hin dogogorini. Qarshii kumaa dhibba shanii abbaa keetii tun asirraa fuudhee liqeeffataa'u. Kanaafuu kootu bira duuteem. Qarshii kumaa dhibba shan fittee akka nama miiliyoona shan fitetti nam tokkoon irraa liqeessinaa jetta. Yeroo ammaa tana keessatti kumaa dhibba shan jechuun kumaa dhibba takkaa fi dhibba shan jechuudha laala obboleettii tarana. Hin dogoggorin isin ji'aatu waan biraan qabdu maallaquma kiyyaa tateessee lakkaa'aa ooltuun ma jirta. Niiraan takka boruus ganama dhufeetiin laala iftaanis ganama dhufeetiin laala guyyaatti aanus ganama dhufeetiin laala maallaqni kiyya bakka jiraachuu dhabnaan morma kanaan sirraa kuta qaalletti tarana. Tole ijannoo keetillee harkeetiin jira. Mee dhimmiti jabduun akkanatti akka gama keenya dhuftu si kakaaftee si fiddee mee gabaabsiti irraa nu himi. Xiyya guddaan tan akkaan gama keessan dhuftu nagoota keessaa takka anaa fi abbaa manaa kiyyaa kanaatu walii galuu dide. Akkamitti yoo kiyyaa walii galtaniituma bultii hojii jaartan na fakkaata. Ammaan tana maaltu guyyaa keessaa akka isin waliin galle isin dhorke. Kabajamoo abbaa seeraa duraan walii gallee bultii wajjin jaarruusi amma garuu afaan walii wallaallee jirra walii galuu dadhabne. Rakkoon teessan guddaan isin lamaan akka waliif hin galle isin dhorka maali? Mee gabaabsi isaanirraa isin ibsi. Bakki irratti hirmaatana kabajamoo walii galuu dinne bakka hirriibaa tana inni hirriiba kalkaluudhaa fi ati wajjin ramnaa naan jaa ani immoo xiqqisho hafuura fudhadhee kalkala tokko lama jittuu bullee deebilee wajjin rafnuun jaan bakka tanatti ilaalu walii galuu dadhabne bakka tanatti jaa seerri akkam jaa seerri waa'ee hirriiba jaarsa jaartii tanarratti waan jiru qabaate asumaan nu himime. Bakka tanatti wanni seerri akkasitti faanfatti kayyatan adda baasee lafa kaa'e hin jirtu. Garuu immoo erga abbaa mana keetii ta'e galgaluu wajjin rafuu qabdaatis. Hafuura fudhadheetti walitti deebinaa ati harkaansitamuutti hin jiru. Yoo harkaansitamuu jiraate ammaan tana iyyate jiratee kasi banuu qabda. Amma seerritti siif gaafachisa. Malee bakka hirriibaa tanatti wajjin rafuu qabdaan jaa akka kiyyatti hin bana. Kabajamoo abbaa seeraa gomaa makinaatu yoo isaa baala qiyaasa itti afuufan dhoo'ee faayidaa laata anis akkasi daddaabadde amma xiqqishoo yoo inni tun hafuuraan fudhanne anis lubbuun dhoowwuun kiyya yookaan du'uun kiyya waan shakkii takkaallee hin qabne saniifuu ani haadha manaa isaati dura hin dhumu har tokkoon deemu biraan jira halkanuu rafuu qabnaa immoo ani lubbuun qaba yoo dhibduu hinaan jette qofa kan galgalu wajji rafuu taatu malee hafuura fudhachuun qabuun. Amma wanni ati godhuu qabdu yooniif jiraatte galgalaa ganamatti nyaata isa keessatti fedhii dabalu kan ati gootuuf san irraa dhaabdee nyaata isarraa fedhii xiqqeessu qofa yooniif gootee fi furmaanee dhufuu danda'a malee nuti furmaata kennuu hin dandeenyu. Dhimma jaarsaaf jaartii jidduu gallee karoora baafnee nuti isini guyyaa kana rafaa guyyaa kana hin rafina jechuu hin dandeenyu. Guyyaa mugaatii isin qabdi hundaa'uu rafuu dandeessan. Kanaafuu nyaata fedhii isaaf dabalu kan ati gootuuf san irraa dhaabuu qabda. Anna qofaatu furmaata akka kiyyatti. Kalas. Maal haajamte maal asii fajajamu mee maaliin si fida? Nyaanni maaltu jira mee gad lakkaawi waan jira. Nyaatarraa piizaan jira, bargar jira, xibsiin jira, qilqil jira, shoroon jirti, qalwattiin jira, bayyaayina jira, wannummaan hin jirre hin jirtu lafee qabduu fi tan qabne jidduu. Boo gurbaa maali ministeeraa dhufe si fakkaatte moo kaantibaa magaalattiiti? Bargar jira, piizaan jira kan jettee naan lakkootu. Dura nyaata xixiqqarraa eegale kaa shoroon jira, biddeenni jira, paastaan jira, ruuzni jira, makroonni jira. Asirraa lakkaa'uun beektanis isin afaan keessan.
Maali moo ministeera dhufees? Maaluma wanni kanaa waanuma akka mes keessa hojjeta waan fittuu qoonqoo nyaachuu jaalata. Qoonqoo jila tana nyaachuu jaalattee kan lakkoofte malee waa dalagaa fi miti quba qabaadhu namatti. Ati tarsanii sin dhibiniti maaliin siif ajajama maaliin siif hidhammaan tana. Piizaa takkanaa fi waan takkallee dhugaatii juuza hundarraa hambisi waan takkallee dhuguun barbaadu ani bishaan qofa yoo ta'e naaf iddoo hojjetu. Buu maaliif akkatti jettee burtii tana baasee na laalta? Eega nyaataan hafi deddeebiin beektu ati bada beelawaa. Goggogaa hanxii lafee nyaadhuu quufi beelawaa akka kanatti kanaa laalaa miti beelawaan fettuusi bada abaar deddeem